Yeena kudhan dhuma achi maali faayidaan keessan gabrummaadhaan jiraattanii bilisummaa lama booda isin soixaneen nu jira bara dukkanaa keessatti hayyoonni teenna qabsoo akkamii keessa turan isin har'a bara galgala ganama intarneetiidhaan waan barbaadan dalaydan kanatti hayyoota teessan mana hidhaa keessa keettanii sabboontota teessan mana hidhaa keessa keettanii teessanii akka gaariitti buddeena kutataa qaaraa kutataa daabboo kutataa bashannanaa fataa jettanii ofirraa ciisanii Oromiyaa keessa no kudha lama barreessi aboo warra guyyaan har'a guyyaa kudha lama qofa naa barreessitani kudha lama qofa kibxata dhufu jechuudha bara kudha lama kana namni manatti hafe Oromoo miti namni kudha lama manatti hafe Oromoo miti kutaa kamirraayyuu yookaan Oromummaa kee kaasii ba'i Oromiyaa keessa Oromoo miti ergamtuu diinaati Oromoo taatee kudha lama ka manatti haftu jaarsa dubartii dhiira osoo jenne gadi ba'i hayyoota kee mana baasi mana hidhaati kana waan ani isin dhaamadhu duraan dursee assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu isiniin jedha daawwattoota kiyya jaalatamoo kabajamoo ashamaa harka fuune funyaan fuune luka fuune dhaga jiraattanii baga sa'a kana eeydanii welkaam isiniin jedha warri dhuftan baga nagaan sa'atii kana eeydanii walitti deebinee sheer godhaatiniin guyyaa kudha lama qofa barreessitala kudha lama akkasi maali mutte kuddu jazba dhiisi waan akkasii kudha lama barreessi yoo Oromoo taate yoo dhiigaan diqqooma Oromummaa qabaatte kudha lama naa barreessi guyyaa kudha lama guyyaan kuni guyyaa seena qabeessa Oromoo qabsoon teeta duriin adda qabsoon ammaa tuni qabsoo Oromiyaa qulqulleessitee sabboonaa akka anaa kana qofa Oromiyaa keessa oomishtuudha qabsoon guyyaa kudha lama sabboonaa akka anaa kana laal ka dhugaa Oromummaatti amanu ka saantibii takkaan hin bitamne ka birrii takkaan hin bitamne ka doolchee takkaan fudhanne wallaahi billaahi guyyaan Oromiyaa sabboonaa qulqulluu deebitee akka Oromootitti Oromiyaan jiraattu dhufee jira oppodiyoo hiddaan buqqisna nama miiliyeena 50 keessaa miiliyeena 25 itti gabbarree oppodiyoo hiddaan buqqisna wallaahi billaahi tultullaa ganda buutee aga qabaleeti ergattu morma irraa kunna laal morma isiirra ila abadan oppodiyoon amma booda Oromiyaa keessaa ba'uu qabdi akka Tigraay baafnetti oppodiyoo baafnee qabritti guuruu qabna oppodiyoo yookaan oppodiyoo jiraata Oromiyaa keessa yookaan Oromootu jiraata tanuma lamaan amma booda nadhii gammadaa dhabne Usmaayyoo Muusaa dhabne eebbisaa addunyaa dhabne Hacaaluu Hundeessaa dhabne osoo akkanatti illee laalu Baqqalaa Garbaatii fi Hamzaa Booranaa Jawaar Muhammadin dhabnu yookaan Oromummaa gadhiisu yookaan falmachuu yookaan Oromummaa gadi dhiisu yookaan falmachuu yookaan Oromoo jettaniin himatina yookaan ani Oromoodha qaleessa nadhii akkasin nyaatame har'a osoo isin ija banattanii teettan ragaa nama 15 Jawaar Muhammadirra qopheessan warra kaleessa waliin nyaate warra kaleessa waliin dhuge warra kaleessa waliin waan mara barate warra isarraa barumsa fudhate maali waan isin barbaadan oppodiyoorra ragaa Jawaar maali isinii qola ragaan Jawaar ka Jawaaritti raysiisee akka du'u barbaadu ummata Amaaraati jaraan maaltu rakkoo qaba Hangaasaan Ibraahim birriin dalaga Ahmad Gishee birriin dalaga Daniel maali jettan birriin dalaga hundi isaanii doolaaraan bitamanii ummata doolaaraan bitamee Jawaar irra guuf deemu akkamitti akkana gootan isin maqaa jaraa beeyna nuu qopheessitanii jirtan nuu maxxansitanii jirtan qabsoo finiinsa Jawaaritti raguu miti akkuma isiniin jedhe idmee guutuu Jawaaritti amurteessan oppodiyoof Oromoon amma booda tokko ta'ee hin jiraatu oppodiyoo fi Oromoon amma booda tokko ta'ee jiraachuun qabu oppodiyoon Oromiyaa keessaa ba'uu qabdi waa takka waan asirratti awwala galata galchuuftu jira Sheikh Abdurrahman Dawaa ka Saudi Arabiyaa jirtan ammallee umriin keessan haa dheeratu kaleessa galgala Sheikh Abdurrahman Dawaa argee hin gammade jaran wallahi billahi hafuura ganna deebi maalifi waytii namni sun harka ofii kan akkana godhee abboo abiyyiin nurraa mulqame yaa rabbi nurraa mulqi abboo abiyyiin nu gane yaa rabbi nurraa fuudhi jedhu san hafuura baafadhee bara adaa jaran gammachuu akkamitti na dhagame beetanii wallahi bakka jiruuf wallahi wayta sheetichi sun harka ofii akkana godhu san yaa aboo bar bakkeen nam tokko Sheikh Naasir Hamzaa ka Ameerikaa jiru itti duultanimi Sheikh Abdurrahman Dawaa ila kanatti harka ofii sana akkana godhee bara aboo yaa rabbii jedhe osoo nu kenna jennuun nu dide osoo nu fitti qabnu firraa nu qabe abboon gammadeen wallahi wabillahi Oromoo takka akkasii gammadeen beeku kaleessa galgala Sheikh Abdurrahman Dawaa argee Suuditti hin gammade onneen kiyya kun kan na deebi'e bakka akka waan hafuurri na deebi hafuurummaan na deebi ulamaa onni teena nu bira dhaabatanii sheekoleen teena nu bira dhaabatanii Dawaa rabbii kana yaa rabbii jechuun kun an akka kiyyatti waan aga edaa gammadeen qabu gammachuu lammaffaa abbaa gadaa tuulama abbaa gadaa goobanaa ka jedhamu ka Oromoo bulchu kaleessa ilmaan teenna kanu jenneeni maasaraa galchineetu nu gane akka nu eenee miti wayta dubbii namichi sun jedhe waan gammachuu waan lamaan kana qofa arge
maaltu na gammachiise beeytanii abbaan gadaa sirni oromoo cabe oromoon cabde nama isin eeydanii miqa isin bulchaa jiru mililikii bar jaran abiyyi ahmad jechuun mililikii jaarraa 21ffaatii bar oromoo waggaa 27 karoorfatee ummanni amaaraa kuni abiyyi nu keessa guddifatee bar abiyyiin oromummaa takkan qabu wallaahi abiyyi dhiini isaa dhiiga oromoo takkan qabu abiyyiin naafxanyaa qulqulluu sabboonaa amaaraa qulqulluu abiyyiin ahmad amaara qulqulluu kan makaan takka keessa hin qabne ahmad ali halkan takka jaartiisa waliin buleen beeku osoo abiyyiin